Egaa hordoftoota kiyyaa sakandiin daqiiqaan sa'aatiin guyyaan guyyatti wal dabarsuudhaan torbeen geettee walitti deebineeti jirra. Hordoftoota kiyyaa baga guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa jummaatiin isin gahee isin jecha har'aan kun walitti dachaanee jirra. Oolmaa bareeda dabarsina jedheeti yaada. Maashaallah tabarakallah daabboo bareeda takka qursii bunaa maxxanfama keenyarratti wajjin hojjanna. Egaa haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Hundi keessan chaanaala kana jechuudha subscribe, like, comment, inde share gochuu hin dagatina. Hundi keessan immoo please like tuqa. Namni viidiyoon kun ammuma si bira gahe osoo laaltee hin geessin dura like gochuu hin dagatin jechuudha. Likein keessan bu'aan inni naa qabu viidiyoon kiyya akka nama bira naa gahu na taasisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu like tuquu hin dagatina. Maashaallah tabarakallah har'a kaa wajjin nu hojjannu ruuza fooniin hojjadha jechuudha. Akkuma fi kiyya dalagutti na waliin tura ittiin bu'aaraa shaashambaat jedha. Egaa wajjumaan kallattiimaan gara hojiitti deemna. Salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaas ni jaa hordoftoota siimbootu anillee nagaa alhamdulillah isiniifis nagahaaf kabaja jaalala isiniif qaba jechuudha. Hordoftoota kiyya nageenyi keessan bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a isinin jaa maashaallah jedha maashaallah tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyya kun gara xumura viidiyoo ammaan tana argaa turtan san akkamitti akka hojjedhu na waliin koota erga hojjanneen booda akkana qopheeffannee faraarrashinee faafashii jennee dabarsine jechuudha guyyaa jummaa. Egaa hundi keessanuu mana keessan ta'a guyyaa jummaa hin dabbaramina isin haala kamuu keessa jiraadha haala kamuu uf yaadadha uf wajjin wanni walitti dhufeenya uumaa jechuudha. Hordoftoota kiyya addunyaa kanarra wanti nama gaddisiisu wanti nama dabbaru hedduu jira. Maashaallah tabarakallah hundumaafuu maashaallah jedha hixaana aarsee mana keessa aarsuudhaan. Egaa ibiddi kun ganama buna danfisee hafe guyyaa jummaa ganamallee danfisa saaboodallee buna danfisa yoo sa'aatii dhabee malee jechuudha. Maashaallah ibiddi kana mana keessa akka aaruu hixaan itti godhee saniin booda daa'e kara hojii isinin jaa na waliin koottaa ittiin booharaa isinin jaa hordoftoota kiyya. Egaa maal isinin jechuu barbaada kun wanti na barbaachisu biratti baay'een hunduu qopheeffadhee jira. Gizee viidiyoo tokko hojjedhu tokko fuudhuuf ka'uu hin barbaadu. Gizee mata ko qopheeffadha. Maashaallah foon kun luka tokko bitee luka tokko xiqqoo walumaa galatti kiiloo 2 qarshii 2,300 akkasiin bite jechuudha. Foon kiiloo 2 kiiloon tokko 1,000. Egaa distiin hafuuraatu na biratti ni argamti. Namoonni barbaadan baay'ee na gaafataa jirtan. Bitatu barbaadan taanaan karaa WhatsAppiitiin koottaa isiniif hin ajaja jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa kunoo asitti immoo qimamii goguugallee kadaakamallee qopheeffadheeti jira. Karuuza gizee godhuu kiyyaa fayyadamu jechuudha. Kuni akkaataa ruuzii anamma hojjechuudha deemu. Walumaa galatti kanatti hojjetamaa osoo hin taane ani har'a akka haala kanaan hojjetuudha deema. Haala kamiin haala argaa jirtan kanaan jechuudha. Kanaaf na waliin turtii bareedaa qabaadhaan isin jaabboleen kiyya. Maashaallah tabarakallah kunuu haala kanaan dhiyeeffadheeti jira. Ruuziin keenyallee ruuzii basmati ruuzii bareeda ta'edha maashaallah kunuu. Egaa maatii keessan namoonni maatii keessan sarpiraayizii gochuu barbaadan na biratti wanni dhabame hin jiru. Asfeeza xiqqarraa hanga meeshaalee jechuudha. Egaa kunuun mul'ata jedhee yaada kaameraan naa ol taa'ee egasii dikkoo isa kanatti isin waraaba. Wantoota qopheeffanna jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana shunkurtii jira amma kallattimaan akkaataa mootii duuba isaatiin jechuudha. Bifama. Egaa jalqabarra kaarotii dhiqee jira. Hin faqafaqu dhiqee jira waan ta'eef akkanatti ammallee deebi'ee dhiquudha irra ollaa bakka ija isaa keessa bakka ija san dhiqoo wanni keessa gadi seenu ofirraa keessaa muree haala natti toluun timaatimallee firee lamaan takkanii qopheeffadha. Shunkurtillee hin baay'isu sadii akkas takka jechuudha hordoftoota kiyya. Namoonni distii hafuuraa kana barbaadan distiin hafuuraa kiyya kun guddaadha. Garuu leetira 9 irraa kaasee ni jira gabaarra jechuudha. Gatiin isaa tokko miti. Ka qarshii 6,500 jira, ka qarshii 8,000 jira, ka qarshii 10,000 jira akkaataa leetira isaatiin jechuudha. Kanaaf warri gatii nama gaafattan fakkeenyaaf amma kun distiin kun odoo leetira 9 bichaan jiraatee gatii na gaafattanii 5,000 ta'u 6,000 ta'u 6,000 jedhee sii deebisa. Isin distii hafuuraa itti akkuma ligalaatti koomentii namaa barreessitan. Distiin hafuuraa immoo leetira 20 jira jechuun leetira 9, 11, 15, 18 jiran fakkaate haga 20 jira. Kunniin hunduu gatiin isaa tokko miti. Kanaafuu waan barbaadan kallattiimaan karaa WhatsAppiitiin koottaa namni dhugaa bitachuu waan barbaadan jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa ibidda kana gara dabarfadhee ka duroo bunitti danfisee irraa hafe jechuudha. Haginnaa qabatu shunkurtii kiyya dhedheeressee jira. Egaa karaa hedduun hojjanna karuuzii mana keenya keessatti anarraan tana karaa kanaan hojjedha. Karaa biraatiin illee karaa hedduun hojjetama.
namuu akkuma itti tolee fi akkuma amala isaatitti dalagata jechuudha. Ani immoo kanaaf faqa jedhee baay'ee bulleessa waan ta'eef addumaa mummuruu barbaada. Fooliidhaaf shunkurtii adii, qullubbii adii. Eegas kaarotii kiyya akkuma argartan kana babbaqasa qaqal'isii babbaqasaa jira. Isinitti mul'ata jedheeti yaada hiddi tokko qofa yookaan firee tokko garuu haqni sun guddaadha. Haaluma argaa jirtan kanaan mogosallee osoo keessan baasin ni babbaqasaa jechuudha. Egaa namoonni albii guddaa onnee kana barbaadanillee lafee kana barbaadan lafeen cabsanillee barbaadan biratti ni argattani. Gizee meeshaa ordanii godhatanii jechuu dandeettanii. Ruuzii kiyya gizee 2-3 irraa lolla'ee dhumarra bishaan dhiqqoo osii keessatti hambisee dhiisee jira. Ibidda siqqabate ammaan tana distii keenya irra kaannee egas booda foon kana lafee fi foon isaa addaan baasna jechuudha. Waan ariifachiiseef immoo akka daqiiqaan isinitti hin dheeranneef dhugaa dubbachuuf namoonni viidiyoo ilaaltan asumaanuu koomentii namaan kennuun duratti waxii lukkuu haa ta'uu waxii foonii haa ta'uu daqiiqaa 10 keessatti daqiiqaa 20 keessatti bilcheessina jechuu miti gizee viidiyoo gadhiisnu. Namni tokko osoo hin beekin koomentii barreessuuf ariifata. Amma viidiyoon kun akkamitti ariifataa jira akka bada anamma akkanatti ariifadhee hojjedheetii miti ispiidirra kaayee jechuudha. Kana jechuun ispiidirra viidiyoo tokko cadhistee noormaalii waraabdee sa'a tokko yoo waraabde ispiidirra hojjette daqiiqaa 10tti sii deebi'a jechuudha. Ofumaa teekinooloojika ofumaa silkii ni ariifachiiste waan ta'eef kan ulaaltaniiti miti namoonni tokko akkamitti daqiiqaa 10 keessatti hojjetama warri jedhan jechuudha. Kanaaf ariifachiisne editii gizee goonu malee waxiin kamuu daqiiqaa 20 keessatti raawwatu. Lukkuu yoo dhiqqaate daqiiqaa ana akka kiyyatti lukkuu gizee hojjedhu sa'aatii 4 akkas hojjedha. Walii galatti haga sa'a 5 shunkurtii irraa kaasee haga foonii wajjin jechuudha. Akkasuma lukkuu habashaatiif lukkuun faranjii tokko miti bilchinni irratti. Egaa osoo isinitti mini haasawatti goree argaa jirtanii yeroo hundan itti godhe. Zaytiin eega danfeen booda shunkurtii fi kaarotii bakkuma tokko qullubbii shunkurtii kaarotii bakkuma tokkotti godhe eegas mi'eessituuwwan daakamaa fi jajjabaatallee fakkeenyaaf jajjabaata akka itti godhe qarafaa qimamii bunaa akkasumas eeliitti godhe kuwwan illee qimamii ruuzatti godhamu kadaa akka mikaamunii fa'a. Kanaaf waan addaa hin jiru. Eegina ga tokko bilchaatiin booda lafee itti godhe ammallee itti qadaada. Egaa distiin hafuuratu maashaallah tabaarakallaa wallahi baay'ee akka namatti tolti. Gizee itti hojjetan jechuudha. Baay'ee daftee bilcheessite ibiddillee kun akka bareeda jala jira maandajaa guddaa irra kaa'ee garuu maandajaan kun diqqoo itti hanqata. Nafa isaa guututti ibidda argachuu qaba jechuudha. Haa ta'uuti guddama ta'e maandajaa kana caala guddatu barbaaddi. Ammaan tana mee hafuura isaa kana keessaa baasuudhaan irraa bannee laallaa lafee itti goonee jirra waan ta'eef ammaan tana yoo naga tokko bilchaate foon illee itti galchina. Kanaafuu jalqaba kanatti hafuura keessaa baasuu qabna jechuudha. Hordoftoota egaa maal hojjetaa jirtan laayikii tuqaa jiddumaan. Akkuma argartan kana egaa hafuurri isaa baheen booda irraa bannee amma maal goona ree waliin gahuudhaan foon itti galchina. Foon dhiqoo cicciree addatti baasan itti galchina. Lafeen haala kanaan bilchaateetis jira maashaallah tabaarakallaa jedha. Kanaaf namoonni waa barbaadan kallattii mankara waasaappitiin koottaa meeshaalee mana keessaa firaasha majaliisa akkasumas meeshaa farniicharallee yoo barbaaddan waan kamuu ajajachuu dandeettanii foon illee amma itti godheeti jira. Kanaaf ammaan tan ammallee kana waliin gahuun itti qadaada. Garuu viidiyoo meeshaa yuutuuba kaan irratti ilaala. Yuutuubii kaan mee sabskiraayib godhaa piliis hundi keessanuu. Sabskiraayib kuma tokkoon galchina dhugaa rabbii agamma ammaan tana timaatima itti godheera. Kanaaf hundi keessanuu meeshaalee mana keessaa warri barbaadan yuutuuba san irratti gadhiisa waan ta'eef sabskiraayib godha. Ammallee liinkii isaa jala isinii kaa'uu hin argin liinkii tokkoffaa koomentii tokkoffaa irra dhaqaatiniin barreeffama samaayawii san gad tuqaa yuutuubii kan keessatti fida yuutuubii kan keessatti waan barbaadan ilaaltanii viidiyoo ilaaltanii hojjetan sabskiraayibii laayikii gootanii koomentii illee barreessitanii baatan jechuudha. Dafaamee kuma tokko naaf galcha. Egaa hordoftoota kiyya ammaan tana akkuma argaa jirtan kana foon illee itti goonee jirra. Bishaan oddaffaatti naqee akkuma reefa argitan sanitti boorari yookaan maamoqatti ho'ifadhe maashaallah. Ammaan tana foon bilchaatee kun lafeen gargar bahuuf deema. Kanaafuu amma maal godhee ruuziitti godha. Ruuziin kiyya zafazzafamee tureera. Yeroo baay'ee ruuzii hin zafazzafooni amma shabootti godhe ansooqidha gizee ruuza hojjedhu ruuzii itti galeen booda itti godhuun jaaladhu bishaan itti godha malee jechuudha. Akkasitti natti tola. Bishaan itti ruuza eega sooqidha godhe ashaboo itti godheen booda ruuzii bishaan keessa ture san keessaa dhimmi itti naqee ammaan tana kaawwan itti godhu jiru dura qabamee itti godhe waan ta'eef bishaan agata akka itti dabala. Ruuzni kiyya akka sirnaa bilchaatu barbaada. Ruuza qaciqac jedhu san hin jaaladhu. Ammaan tana xumurree jirratti qadaannee gara hojiitti aanutti deemne hordoftoota kiyya isin ammallee laayik sheer gochuu hin dagatina. Qaaraa firee sadii keessa buuse akkasumas foolii isaatiif jechuudha osoo addaan hin jirin kunoo ammaan tanatti qadaadee xumurree jira jechuudha ruuza keenya. Egaa ni bilchaateen booda ammallee hafuura keessaa baasutti jira. Ni laalla akka bilchaate ni bilchaata homaa shakkiin qabu foon bilchaateera waan ta'eef ruuziitti naqee. Egaa namoonni isinitti tole haala kanaan dalagachuu dandeettanii yeroo takka takka gizee maraa biddeenuma soorachuurra ruuzni beekamaadha mana keessatti ni fayyadamna yeroo baay'ee
garuu isa qofa akkana fayyadamuu osoo hin taane ruuza waxii biraa wajjin waxii biraa cinatti ni dalagna yeroo baay'ee ruuzi ijoolleen hin jaalatti waan ta'eef maasha Allah tabarakallah kunuu haala kanaan bilchaatee jira jechuudha. Waaw maasha Allah tabarakallah foon akka jiru jala deebi'ee jira. Waaw laala garmalee aginni bishaan xuuxatee gogu hin eegu. Ammaan tana dhiqqoosiin tursiisa daqiiqaa 2-3 takka dhiqqoo bishaan hanqate dhiqqoo jala jira bishaan dhiqqoo jechuudha. Ammaan tana bee dhiqqoo turree wali dachaana daqiiqaa 2 takka akkasuma irra dhiisu osoo ittiin qadaadiin saniin booda irraa buusne kallattimaan hojii itti aanu deebina. Kun dhiyeessee isinitti agarsiisa. Maashaallah tabarakallah baay'ee kan namatti tola. Barbaadan harkaan barbaadan fal'aana fayyadamuu dandeettani. Egaa oolmaan keenya har'aa hordoftoota kiyyaa haga walakkaa ilaaltanii jirtani. Walakkaa irra darbeera jechuudha. Ammaan tana dhiyeessinee meeshaa bunaan dhiyeessinee ofii keenyaa dhiqannee uffata keenya jijjiirannee tiniin gara salaata deemuun nu hafaa. Kunoo bishaan fixatee jira argartanii miti distiin bakka sanii qullaa jirti. Kanaaf ammaan tana irraa buusne jechuudha. Gaheera hordoftoota kiyyaa maashaallah. Dhandhama isinillee dhandhama isinitti agarsiisa ni dhandhama. Waaw egaa mi'aa isaa waa isin qammasiise isin laalchisaarii hordoftoota kiyya hundi keessanuu namoonni hanga ammaa laaltan chaanaala kana subscribe godha wallaahi laazim ulfaadha galatooma hedduu takkan isin jaaladha hedduu takkan isin kabaja subscribe 18,000 galchitanii jirtu kana jechuun chaanaalli kee dafee guddate jechuun miti garuu maashaallah ji'oota kanneen keessa wallaahi galatooma guyyaarra subscribe 550 subscribe 30 osoo gahiin darbee osoo godhamin darbee hin beeku jechuun amma fakkeenyaaf har'a yoo laalee har'a 7,580 ta'e borumootu 5,800 wayita baqa walumaa galatti subscribe 50 30 guyyaarraa fidaa jira jechuudha chaanaalli kiyya viidiyoowwan kiyya kana jechuun viidiyoon baay'ee nama bira gahaa jira kanaaf ammallee sheer gochuu hin dagatina. Amma maxxabashaa keenyarra baala koobaa kaa'ee lixii xiqqishu takka bukeessee ture harceen guyyoo ta'e kiiloo takka garagalchama takka jechuudha kana maxxabasharra deema garuu na gubata. Maxxabashaan bakka baay'ee takka daftee hin ho'itu waan taatiif maxxabashaan tuni na jalaa gubuu hin ooltu allaalami hundumaafuu mee wajjumaan goone laallaba gubdellee kaa'umaa miti. Ammaan tana ibidda kana kunoo agartanii isirra kaayee jalaa haree irra qannasee jira garuu kooballee jala kaayaa kan gubne gubbaa isaatti immoo ibidda haraa akkuma eelee kaanii. Egaa qursii bunaa haaluma salphaa ta'ee malaan jechuudha malani beektanii miree shamarran keenya akkana gootanii daabboo difoo eelee guddarratti osoo liga darkisuun sirraa hin jiraatiin maxxabashatti godhachuu dandeettanii. Kunoo maashaallah tabarakallah bilchaatee jira jalaan garuu waan gubate na fakkaata hordoftoota kiyya gubbaan bareeda ta'ee maashaallah tabarakallah jalallee gubatus baatus isinitti agarsiisa. Bismillah. Egaa hordoftoota kiyya dhiqooni gubate na jalaa keessa bu'ee natti hin kolfinaa okee mudata waan ta'eef kun akkana daabboon haala kanaan ga'ee jira. Ammaan tana meeshaa keenya karaarrashannee kunoo maashaallah tabarakallah laaqana keenya haala bareedaa ta'een foon ruuzaan kan hojjanne dhiyeeffannee meeshaa bunaa akkuma baratame akkana dhiyeeffannee cas goonee kunoo akkuma ariitan dhiyeessee isinitti agarsiisa. Maashaallah ruuziin haala bareedaa ta'een bilchaatee asitti daabboo keenyas murree jirra. Akka dansatti bilchaatee jechuudha hordoftoota kiyyaa inni ibidda muluu 0 jala godhu wanni shakkeef hin bilchaatu nama basharratti waan ta'eef jedhee beekaatu ibidda xiqqoo jalatti dhiise ibidduma santu xiqqoo keessa bu'ee malee waa ulaala maashaallah tabarakallah. Qamadii fi gimmaasha qamadii godhee arcee qamadii yeroo jalqabaatiif mana kiyyatti daakame arcee qamadii kiiloo walakkaa arcee fiinoo duqeetillee kiiloo walakkaa godhee olibbu keessee maashaallah bareeda ta'e. Ammaan tana kun akkuma argitan kana dhiifama ijoolleen haasaa jirti gibbii keessa viintoo kana ni kurra jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa akkuma argitan kana viintoo kana bannee bishaanitti dabaluu deemna namoonni hir'ina dhiigaa qabdan fayyadamuu dandeettanii hangaruu sanii fi miti noormaalii yeroo takka takkallee kurreetiin fayyadamuu dandeenya jechuudha bishaan qulqulluutti. Ammaan kanatti naqaa maashaallah furdaa wayiiti tokkoffaa isaati. Viintoon kun yeroo baay'ee maqaa isa jijjiiramaa dhufa akkuma argaa jirtan kan bareeda kunoo namoonni barbaadan isallee na biratti ni argattan. Egaa simboon wanna isii bira hin jirre hin jiru kana isin hin jedhu bakka meeshaa fiduu isin ajaja jechuudha bakka ofii kiyyaa waan fayyadamu fudhu isin ajaja waan bareedaa isin ajaja jechuudha. Kanaaf chaanaala kana hundi keessanuu subscribe gochuuf hin dagatina. Diqqoo ni qal'atee garuu gara jala jira sukkaarallee diqqoo isitti goona dukkaa sukkaara diqqoo itti godhaani akka fedha keessaniitti jechuudha isinitti godhu dhabuu dandeettanii diqqishuma itti godha saniin booda itti kurraa. Maashaallah tabarakallah akka dansa jechuudha teessanii namoonni dhiibbaa hanqina dhiigaa qaban yeroo baay'ee namoonni lafti isin martu viintoo fayyadamuu dandeettan haffistanii bishaanitti kuruudhaan jechuudha akka juutii seetan illee
fayyadamuu dandeettanii kennettollee waan fasaas fayyadamaa mirindaaf fayyadamaa hor lafti isin martu egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya karaa raawwatuuf deemaa jira akkuma argitan kun waan tana dhidhiqannee uffata keenya jijjiirannee faafash jennee guyyaa jummaa kana dabarsine baay'een keessan ni beeka horii dabbaramtanii ooltan haalli jireenyaa wanni tokko mudannoon jireenya keessa isin mudatu egaa jireenya keessatti namni hunduu obsee deema malee waa hedduu nama mudata hordoftoota kiyya lafaa ka'eetii miti kanaaf yeroo akkasii san ufa wajjin dabarsaa zanaa jedha wanta mana jiru darragadha mana keessaa faafaa godha ofii keessanii faafaa jedha bakka sammuu keessan hin dararinaan isin jaa haala kanaan ruuzii keenya dheeffannee viintoo keenyallee kurree geessinee dhuguuf qopheessinee jira daabboon keenya achiin ba'aa jira gara isaan hunoo bunni danfaati jira jechuudha hordoftoota kiyya akka isin bohaarsan waa shakkii hin qabu hundi keessanuu like share gochuu hin dagatina warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii isin bootaa isin jaa egaa warri feetanii jaalattanii hanga sa'aatii kana daawwattanii hundi keessanuu isin jaaladha isin kabaja oolmaa kayrii isiniif haa taatu haga torbeen fiddee guyyaa jummaa waliin deebistutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa turaa isin jecha kanarraa kanuma raawwadheetti jira maashaallah jedha ammoo hundi keessanuu maashaallah jedha nyaataa jira yeroo baay'ee miidiyaa irratti nyaadhu iyyuu egaa hordoftoota kiyya haa dhunnu haa nyaannu maashaallah tabaarakallaa jedhee komentii barreessi egaa hundi keessanuu nagahaan naa tura baay baay